Ani waa'een Islaamii darsumaan deemee Islaamii. Maqaa keetiif jaarsa keellee bakka takka argatteedhaan. Alhamdulillah. Ani kaisaa sannumaan gaayete inuma isa caalaa naaqaroo qabeetti ni yaqa. Warra soo Islaama keessa jiranii salaanne moo waan guddaa akka dhabaa jiran ufaa beekanii jenna. Meetidis amma nama hedduun arkee ture. Ni Islaamaanii ibadaan qabu. Akkuma Islaamummaa dhufanii bultii dhaabbachuun nama Islaamaa nama Islaamummaa beeku nama diinii qabu wajjin bultii dhaabbachuun bu'aa qaba jettee adda. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Zaad kun sagantaa riqicha rakkee torbaniin miidiyaa keenya Zaad irraa isin bira ga'udha. Sagantaa keenya kana ammoo jaalattanii hordofaa akka jirtan baay'inni laayikii isin gootanii ragaa isinii ba'a. Maarree viidiyoo keenya guyyaa har'aallee laayik gochuun eegala. Asumaanuu wanti asoon kaasni bira darbuun barbaanne namoonni maatii mana kanaa hin ta'in imala keenya 100,000 eegalle kana keessa ga'ee keessan baachuudhaaf sabiskiraayib tuquudhaan maatii ta'a. Fiixaan baasaa isiniin jenna sagantaa keenya guyyaa har'aatiin keessummaan keessan eenyu jechuun keessa waan hin hafne boruma yaadaaf gaafii keessaniitiin torban darbe keessummaa isinii dhiyeessinee turre har'a immoo haadha manaa isaanii akka isinii dhiyeessinu waadaa isinii seennee turre inshallah har'a immoo rabbii warra torbanii godhee walitti nu deebisee haadha manaa isaanii kutaa lammaffaadhaan deebinee qabannee dhiyaannee jira hamma xumura sagantaa kanaa nu faana bu'aa Hasanaati eenyunni namni torbee darbee abbaa manaa isii akkasii galateeffatee waa'ee isii haasa'isuun eenyunni waan jedhuufi seenaawwan hafan hundasaayyuu afaan Hasanaati irraan dhageessanii nu faana bu'aan affeerraa keenya kan kabajaati sagantaa kana geggeessuudhaan kan isin faana jiru Asamii Raamaanii hamma xumura sagantaa keenya nu faana bu'aan affeerraa keenya kan kabajaati kallattiimaan gara keessummaa keenyaatti isin dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Waamicha keenya kabajanii ofiifis abbaa warra keessanillee kan dura sagantaa keenya irraa affeerreen turre bakki nagaan dhuftan. Bakka nagaan dhuftan. Maashaallah maqaan keessanii nu jaamtanii walaa barume. Maqaan kiyyaa Hassana jaama. Hasanaatiin nu. Hasanat Dagguuti. Hasanat Dagguu. Hasanat Dagguu nama Islaamummaa dhufee mu'allafaadha. Hasanat dura ho'inu jedhamaa turte. Zinnaash jedhama. Zinnash. Maashaallah gara Hasanat. Maqaan kee seenaa qabeechaa dhagahee eenyutu si moggaase? Maqaa Hasanat kana abbaa mana kiyyaatu nama moggaase. Abbaa mana keessaa ammoo. Maashaallah. Seenaa abbaa mana keetti deebina. Hasanat eessatti dhalattee eessatti guddattee? Ani shanamaan kooluttiin dhaladhe. Shanan kooluu? Dhummuugaa. Achittiin dhaladhe achittiin guddadhe. Achitti guddattan ammoo eessa jiraatta? Ammaan tana Finfinnee galaan jiraadha. Maashaallah. Kana dura torbee darbee namoonni affeerree turre namni sun ammoo abbaa warra keetii yookiin ammoo nama walitti hojii jaartanii gaafa san hordoftoota keenyaaf waadaa seenni turre haadha manaa isaaniis akka dhiyeessinu har'a immoo booruma waadaa keenyatiin alhamdulillah deebinee wal agarree jirra si wajjinillee akkamii akkaataan ture akkamii amantaa akkam hordofaa turte atillee akka abbaa manaa kee immoo amantaa biraa hordofaa turte kiristaanuma keessattiyyuu? Ani ortodoksii hordofaa ture bakka islaamummaa kana duriin jaaladhaa gaafa ijoollummaadha nama hijaaba uffatu kana faanfadha bakka asumaan jeewtee bakka obboleessa fayyaa hangafa qabna kan islaamii obboleessa fayyaa bira dhufe achumaan bakka osoo hin islaamiin duraan masgiida kana faadhaqa. Akkanumatti hin dhagaa. Warri keessan garuu kiristaanuma? Warra kan kiristaana gaafa sana irratti hin beekne asumaan dhaqu baqanii kanumatti ijoollee hojii dhaqa qoraana hojjete qoraate ijoollee hojii niin dhaqa. Maal irraa jaalatteeti yookiin maal beektaa akka maaltu achi keessa jira si fakkaata? Bakka qalbii xiyyaan akkanumattis na gettiyu wallaahi akka maleetti na dhagama gisee ni fadhaa nama hijaaba uffatee deemuufa achi bakka ijoollee hojii osoo hin deemsa deemuutiin obboleessa fayyaa bira bakka amane achi bakka abbaa mana kana wal garree. Maashaallah. Obboleessi kan keessi dura hagam ture eega islaama furate? Na dura gaaf sana amata kurnaffaa keessa jira. Yeroo san immoo amma? Yeroo sana waggaa 5 jira. Waggaa 5 guutuu irraa fagaattee kaatee maaltu gara islaamummaa siif deeme? Irra caala hijaaba uffachuu caala akkanaan dasii jechuu caala tokkichummaa rabbii irraa waan beektu jira islaamummaa keessatti. Laa nuti gaafuma ijoollummaatu saamina xiyyaa ijoollee musliimaati. Gaafuma saniin hadiisa fa'aa dhageeffadha. Hadiisa fa'aa giseen dhageeffadhu qalbiin tiyyatu na wallaahi akkanattis na gattee amma alhamdulillahi. Maashaallah. Osumaan jiru bakka haalaani fadhaa'u gisee masginni gisee achi daawaa godhanii gisee qotbaa godhan bakka waan hin dalagu dhisitti faan dhageeffadha ture. Maashaallah. Waan itti gisee azaanan fa'aa waan itti jiru lafa kaatiin hanga azaana san xumuru niin dhiisa obboleettii takka maaliif dhageeffatan hangate turte. Hayyi
inni gartuu waan azaanu jiranii hin jaan. Duubatti waan amantii nama hordoftaa jettee faati naan jetti beekta. Achi bakka gizeen deemu jalqabaaf gizee isa wal garuu abbaa mana kiyya kana wal garre. Bakka uumaa waliin jennee inni bakka amantii kanaan hordofte. Ati kiristaanii garuu? Bakka inni obboleessa kiyya bira gizeen dhufu. Obboleessa kiyya leen amantii xiyya naa gaafsan nan tuqu alleen ta'e isaan tuqu. Garuu obbolummaan keessa walisii fideera. Obboleeyyan keenya haala wal jabeessinallee. Achi bakka ijoollee maskitii deemtu kananii fadha. Wajjimaan obboleessa kiyya honatiin dubbatu wajjiniin deema hijaaba fa'aa fudhatiin jummaa fa'aa deema jummaallee du'aa qabnaa achi fa'aa ijoollee wajjiniin deema ijoolleen tunillee haalaan nafeetti ture isaan dhufanii na fuudhanii wajjiniin deema Usmaan akkasuma akkasiitiin boodarra bakka karaa islaamummaa dhufe. Wayita masgiida deemtu kana ima salaattaa akkuma nama kamiitu? Giseenan salaatu uummanni masgiida keessaa gaaf tokko fa'aa jummaa ifin ajaa'ibee anamaa salaatee. Salaamata baafatee itti uummanni ni eegu jira. Na eegu jira? Maal ta'u? Maaliif salaattii wallee hangaafsan kiristaanaan bire? Osoo nama inni salaatu jira. Si gaafatan? Alla manni maan eegayyatu maal xiqqishuu rifadheetiin maal taatan jennaan bara kana naan jennee bire ayya bakka rakkoon qabdu wallee guyyaa tokko niin islaamaa yeetamaan. Achitti bakka Usmaan ijoollee toonaa hojii deemee quraana tasfiira fafatti ijoolleen tun akkasii osoo hin deemuutiin jummaa tokko dhaqee akkasitti islaamummaa tana fudhadhe. Maatii keessaa gaafa obboleessi kee qabatu maatiin kan kee maal jedhan dursa gaafa keetii meebi? Gaafa obboleessa kiyyaa kana abbaan kiyya kayyuu ሃይማኖት የግል ነው አገር የጋራ ነው ጃ ገሩ ጊዜ ሰኒፍ ni lolanii sani booda garuu abbaan kiyyaa takka amantii tanya nan xuine gaafa isaallee xiqqishuma lolaniituma usan. Inumayyuu gaafa obboleessi kee dhufu wala loluu danda'anii gaafa ati lammaffaatii dabalamtu bakka hin dhabdu waan ta'eef. Gaafa kiyyaa sanfaa halaal lolan abbaan kiyya bakka asiitu kana godhe jechuun obboleessa kiyyaa ijoollee bu'an. Ani garuu obboleessa kiyyaa naan jesoon ta'in amantuma tanaaf fadhe. Walumayyuu jaalataa turte. Ani gaafuma ijoolleetiin fadha abbaan kiyya geessan lolanii san booda immoo isaan lennaa dhufan illee ni dhaqa. Bakka ammaan tana gizee warra keenya dhaqu gizee subii abbaa kiyyaa na kaasa ture achi bakka amantii tiyyaan tuqanii teessaaniin naanneen tuqu akkasii wajji jiraachuu jira. Maashaallah. Amma irratti maatiin kan kee kiristaana moo kiristaana dhufee jira? Takka qofaatu na duubatti takka qotisu ta'e qofaatu amaneemma. Maashaallah. Isillee musliima maratti. Maashaallah. Haadhaaf abbaa keetillee rabbi hidaayaa kennu rabbi isaan haa qajeelchuu jenna dura irratti. Waan ajaa'ibaa immoo seenaa kee keessaa waan kaafamee dhageenyee hunda ajaa'ibatu akka jira. Dubartii bara kana keessa wanta akkanaa hin jirti jedhee hin yaadu. Maashaallah. Nu baay'ee sirraa gammannee rabbi sirraa haa gammadu jecha. Nama qarshiin 150 akka kiisii namaa jiru sitti himanii. Inshaallah daleenee jijjiiramnaa jettee. Akkuma ati jette immoo rabbiin gaafa cidha keessanii 150 taateedha. Maaltu jira? Maal qotaree waa hundi rabbi fida. Amma intana keessanii filee rabbiin akka fadhu qaba beektaa? Aanillee riskii addaatiin qaba aanillee riskii addaa qaba. Ilmoollee riskii qabdi gariin fa'aa haalaan qabdi beektaa? Sanumaaf akkasii jenne. Maal yaadde garuu tarii rakkanna jettee sammuu kee keessuudhaa sitti hin dhagamne? Rabbuma jira rabbitti amanne san qabna jenneetuma jiraachuu jira. Yeroo sanitti amma namni gaafa bultitti seenu nama lama ta'anii birriin 150 ammoo homaami baay'ee xiqqoodha. Xiqqoodha baay'ee xiqqoodha. Murtee ulfaataan turre murteessiif jechuun xiqqoo malee keessa keetitti. Rabbuma ta'e hunda sabbaree. Wallahi jee. Inshaallah rabbi sirra haa jaalatu. Akkami maal si dhagahame gaafa ciiniin kan kee akka ati yaaddoo ol ta'ee argamu? Alhamdulillah hiriyoonni kiyyeen ammaan takka keessanii kun hin taane jedhanii ammaa. Hin taane? Akkaan ammaan tana inni qarshii 150 gisee agarsiisu rabbii jiraan jeeni mire rabbiin sana akkanatti barbaannu ol nu ta'e. Alhamdulillah. Wallahi baay'ee tokko gammanne ani inni ajaa'ibsiifadhee namni akkanaa ni jira jedhee jechuun birrii 150 abdattee osoo hin taane rabbi abdatteeti. Rabbiin abdatte. Akkas rabbiin ati abdattee moo si salphachiifne? Alhamdulillah. Inshaallah amma irratti akkamiime wanti ati yaadde ta'eera namni bultii keessa riskiin hin dhufti imaanii namaa dabalamaa akkas namaa ta'a. Wanta hedduu kan rabbiin illee nuuf waadaa galee jira. Kan nullee ofirratti arginu jira. Maal argite of biratti mee bultii keessa gaafa seentee wanni ati eeyde hin taane moo hiyyummaa seenta moo isinii tarte moo akkamii warroota biraatiif tariitii dhaamsa ta'uu danda'a. Beektaa duniyaan tuni dhuftii ni deemti. Gizee dhuftellee alhamdulillah jettaa. Gaafa dhabdellee alhamdulillah jetta. Sanimaafu gaafa dhabdellee wayii filoltee kana jettee rabbii irra si dabala malee waan akkasii hin godhu. Gaafa dhabdellee yaa rabbi alhamdulillah gizeettee rabbiin siif kanna. Gaafa harkattellee akkasumatti alhamdulillah jettee rakkataa kaasee bira rakkatufaa jira wayii gargaartee alhamdulillah gizeettee ibaadaa gootee rabbi si dabaluu danda'a. Sanumaaf bakka alhamdulillah jennee tuma xiqqoo qabnulee guddifannee akkasii jira. Maashaallah. Mee akkamii namni ati barbaaddu nama diinii qabu jettee filannoo kana murteessite
Ani duniyaa mi diinii keessa barbaadu yookiin immoo nama diinii qabu barbaada duniyaa dalee argannaa jechuu kee qofa qaba ammas jedhaa jirta. Akkamii amma diinii yeroo san dheebutti ibsanii dheebuu baatee laata? Alhamdulillahi amma bakka haalumaanin qabadde wallahi waan siinjee siihun qabu wallahi. Alhamdulillahi. Akkamii mee haalli jireenyaa isin mana keessatti qabdan qaraatii qaroo wal qabatee wal dorgommiin diinii keessatti jiru jira isin lamaan warra mu'allafaadha warra amantatti dhufe. Inni gaafaanaan amanu sunu fixee jira. Si dursanii? Inni na dursa. Akkamii isaan dursuuf markinatii taasistee maal fakkaatame? Ani ka isaa sannumaan gaayyate inumaa isa caalaa naa qaroo qabyate niyya qaba. Masha Allah. Akkamii barnoota diinii irratti quraana qaratee wanti isaan irraati baratti akka eedisa si ta'anii? Wallahi akkaan barbaadu sonnaatee jira dhugaa. Masha Allah. Nu himee babal'isii akkamitti qaraatan mana keessatti haalli qaraatii? Ammaan tana quraana ganaan guddaan qaraanii beeta. Xiqqaa kanaan qaroo jira. Sanumaaf ammaan tana gaafaan akkasitti quraana xiqqaa isaa sanikki bakka anillee maani jeesii mare. Masha Allah haadha jabduudhaati. Haadha fakkeenyummaa qabdu dachee tana irratti amma. Dhugaadha. Maqaa keetii wal qabateellee seenaa jira jedhan. Seenaa. Maqaa keetiif jaarsa keellee bakka takka argatteedhan. Alhamdulillah. Maaltu jirame? Waa'ee maqaa kiyyaa seenaa isaan naa baase beeta. Seenaa seenaa himusanii bakka jaarsuma jabaa rabbinaa kan eeggatu maal alhamdulillah. Jaalatteertaa maqaa kana akkamitti ilaaltee? Keessumaa Hasanat anjaan kanaa waliin fadha. Masha Allah Hasanat kunuun siin jeelal. Masha Allah akkasammoo gaafa nikaa godhattanii. Nikaa godhachuu kee dura qaamaan ofii kiyyaaf hin dhaqee gaafadhee jedhee akkasiin hayyamtuu taatiif hin ta'in. Dhugaadha. Sirraa mirkaneeffachuu barbaanne waan mara dhugaan fakkaachuu didee. Dhugaadha. Goota diiniiti isaan jedhee yaadaniin abbaan warraa kee Masha Allah. Ofii isaaniitiif dhufanii ofii kiyyaaf hin dhaqee gaafadhee hayyamtuudhaati jedhee akka deebisuuf si rakkisne dubartummaan illee jirti. Narkiseelleedha. Dhiiraa kaatiin feene beeta si rakkisti kan dhugaatii murteeffattee jirtu kana garuu. Afaanuma irra jirtu inni hundi. Gaaffii isaa akkamitti qeebaltee meechirra haa jalqabnu? Gaaffii isaa gaafanne akkasumaan jibsanii bakka gaafsanii qaraatillee jira beeta. Gaafsanii qormaatee gaafsanii ani hayaa jeetiin ani islaamoyinaan bakka obboleessa fayyaa ijoollee nama biraatu na jala deemu ture. Obboleessa fayyaa nama biraa harka buuti naan jeet ani islaamoyinaan isaan na kan ta'e. Ka biraa harka buutee bakka dhalaan gisee kiristaanota gisee islaamoyite. Nama isii dura amantii kana kaisa bubbulee malee akkas hin taatu. Amma akka isii kana amantiin beenne harka wayi buute. Isiifillee ilmaan gana horanillee faayidaan qabdu. Maaliif naan gatte wayi baadaa kan irraa quban qabdu. Quraanillee nillee ni beekuuqa. Isiilleen salaatiin gattu nilleen salaatiin jiruun idduma kana jiraatan. Sanii manna bakka obboleessa keekas jeetiin anuma duuba xumuranii itti na fidadha. Masha Allah. Ammoo akka si duuban xumuree ilaalcha abbaan mana kee qabu jabaadhaadha. Dhufee isii eeyyamsiisu malee hin ta'u jee qaamaan dhufee si bira taa'ee si ta'an abboo hidheedha. Hirrifanne? Rifadhe gisee saniif. Garuu keessi kan kee namoota dhufaniif yookiin immoo namoota simaddii jiran irrallee isaan filataa ture. Yaaddee beekta? Numa yaadda dhiiraa babaluun kun naan ta'u babaluu kun naaf ta'a. Bakka naaf ta'a isirratti murteeffadhe akkasitti na hayyaaf shir jeenilleen. Masha Allah rabbiin ammoo isin faana jira. Abshiriin teessan lamaan walitti dhuftee abshiriin rabbii gubbaa gadi jirti Masha Allah. Akkamiimee qaraatee yeroo sanii shahaadama akka qabatteen ni kaa'idhamte waan ta'eef isarratti qaraatee beektaa jechuun osoo ni kaawwaniin inni akkanumaan eegga islaamtee deemtee qaraatii isaanii hordoftee darsii abbaa manaa kee jechuudha. Ijoollee tana inni galgala barsaa beektaa ijoollee inni gisee qaraasise ani immoo asriin deema. Miciyoo teenya takkaa jira isiin san hila akkanuma laaltee si beekti waan dalaguu deemtu. Gaafsanii uummata ijaan qaba galchaattee miciyoo tana. Islaamuuf deemti. Miciyoo tana irra beetee jirti jeetumaan gaaf tokko ana waa hundi guttate akka warra keenya nan beeni jeete hiqaama uffadhee jallaabiyaa uffadhee. Hiqaaba? Hiqaabaan uffadheetiin ana taa'u jiru miyyoon ta'e tun na dhufte. Achi bakka akkanatti kaawullee qaamni kun bishaan ta'e rifadheetiin ibdiiwwan irraa dhiibteesi. Bakka galchaattee gisi gaafa na galchan ani abbaa kiyyaan immoo kinjeen wahin dalagu jiraan jeen. Amma eessa jirta wayita kana wayita niqaaba uffatte kana? Obboleessa kiyya biraan jira. Akka isaan na beekneef niqaaba uffadhe na beekte isiin. Achi bakka gisee aggalu hara mana abbaa kiyyaa kana jennaan abbaan kiyya deema obboleessa kiyya bira dhaqinaan jee. Giseen akkasi dhufu ni turre akkasitti bakka amane quraana ni barsiisa garuu sheetii tokko ijoolleen tasbiira quraana kana fixee tasbiira qaroo jirti. Taati wajji deemta? Gurguddoodha yaan isaan wajjin hin deemu isarra namoonni. Akkamitti qalbiin kan keessaan irra buuteedha bargaafiin kiyya jechuun? Wanniidha obboleessa kiyyaa hojii saayiba. Mana keessan dhufan? Obboleessa kiyya kanaatu haalaa walis saayiba bakka gisuma achi dhufu ni jiraamira. Akkasitti qalbii keessa yaada turte jechuudha irra. Masha Allah rabbiin ammoo fedhii kan kee isin daangessini. Alhamdulillah. Masha Allah akkami amma jireenya isin keessa jirtan
abbaan mana kee maal dalaganii isaan hin gaafanne gaafii kana dhugatti maal keessa jirtanii haala akkamii keessa jirtanii? Wallaahi alhamdulillah bal'ina keessa jirra. Masha Allah. Bal'inni bal'oo caaltammoo ifa fuula keessanitti isin irraa hima wallahi masha Allah gammachuu guddaa qabdanii. Namni wal jaalatu gaafa diin irra wal argatu akkana dhaaraarraani gara keessa. Masha Allah. Maatiin kan kee islaama ta'uu kee akkamitti dhageen eenyutu itti? Guyyaan magaalaa ture ni dhageessi ummaan tiyya. Ayyaana wayiiti jira wayii bituu dhufte ummaan tiyya. Akka waa bituu dhufteetti dhageesse deemii muciyyoo tiyya naafiti jetteen obboleessa kiyya kanaan obsaa kanaan gisee naafiti jettuun ani injiru ture karaa biraan wayii qaban nagalchan jeetiin biraa baqadhee bakka biraa jira. Achi bakka ummaan tiyyatuun loltee obboleessa kiyya kanaa wajjii walii bu'an. Muciyyoon tiyyatuun gaafsan naalleen ijoolleedhaa beekta qeenyattiin islaamee achi bakka miyyoon fadhiin inni islaamu inni jetteen obboleessa kiyya keessa qabda ani garuu fadhiin inni islaamee nan dirqine namni achi bakka ganti dhagee ni lolanii sanbootarii maal godhuu danda'an. Akkasitti hubachiisuu yaaltee ati maatii si gaafatanii ani fedha kiyyaan inni islaameetti. Fadhii kiyyaan inni islaamee nan dirqine inni bakka akkasii na dhiisan isaanillee. Yeroo akkamii islaamummaa furachuun kan kee osoo jiru yookaan isaan rifachiisee isaan osoo lolchiisu osoo hin turin nama islaamaatti heerumte kun miira akkamii kennaaf laata isaanii? Abbaan kiyyaa islaamoitu malee in kan nu jeellolo ture. Nama islaamatti hin heerumsiisu. Muciyyoon tun ganaadha fadhiin islaamoitti garuu kan naamman kan nu jeen. Amma ni heerumsiisu. Amma ni heerumsiisu jeen achi bakka fadhiisin eegee islaamoitti hin barbaadu haateessu jeen teessi masjidatti quraana faa qiraatu amantiisin tuqu jee. Amantaan abbaatiin kan dur jedhani. In tuqu abbaan kiyyaa achi. Akkas jennaan maal godhuu danda'an obboleessa kiyyaa kan islaamaan jira ture isumaan kana hidhe. Masha Allah. Ati akka yaada keetitti namoonni baay'een fakkaattiin kan kee dubartoonni islaamummaa dhufan jiru garuu islaamummaatti dhufanii booda gaafa bultiif gaafataman yaadota garaagaraa kaasanii lola yaadota isaanii jabeessuufis qeequufis homaan jennu garuu akka dubartii takkaatti akkuma islaamummaa dhufanii bultii dhaabbachuun kun nama islaamummaa beeku nama diinii qabu wajjin bultii dhaabbachuun bu'aa qaba jettee adda yoo bu'aa qabaate bu'aa akkamii qaba laata? Namni sirri bilchaataa kun horeessi bulfata keessattuu dhalarraa dhiiraa xiqqishoo sirra bilchaataadha akkuma amala keetii si horata wayi loltelee si jala lolu sabaa waan si qabee si bulfata. Si tasgabbeessaa waan hedduu qaree miree bakka namni qaree kun hedduun jarjaruu beekta suma tasgabbeessa atileen gaafa akkasii barattee bakka isaa san geesse itti jaarsa fayya konaanuma hubatee jetteetama. Atilee hubachuu jalqabde. Mashallah. Bu'aa qabaachuudha akkuma islaamummaa dhufaniin gara bultii nama jabaa fi nama diiniitti ergachuun. Keessattuu dhalaa islaamootee tana nama jabaa silaa rabbiitti fidee finca maaliif hojjette amma nama hedduun arkee ture ni islaamaanii ibadaan qaban an gaafa isaan akkasa isaan gaafsan ijoolleedha garuu ittiin haala ture sa islaamummaa rabbii kannee fi maaliif israaf gootiin jaa wallaahi hojii galla ture inni salaatuu bakka jaarsi garuu ni salaata ture inni islaamummaa dhalate iseen bakka hin salaatu dhiiroo islaaminaan akkanumaa hin jaa giseen ti deemu nama jajjabaan arkaa ture hijaaba kana irraan baasanii nama hijaabaan deemu waan hin fadha ture achi bakka ni salaatanii bakka isirraa hin barnoota fudhadhe maaliif ana hin jette bakka dhalaan tun gisee islaamooti kaayisii dura takki ka islaamummaa dhalate takki moo akka abbaa mana kiyyaa kana rabbi akka nubiin du'aa godhaaf. Abbaa mana kee garuu sirraa tuquu hin danda'amu. Mashallah. Mee asoos keessaa hin bahinii waa'ee ulaagaa bultii kana irratti xiqqoo haasofna maaliif baay'ee tokko na ajaa'ibee gaafa waan kana natti himanii isaanii kanaaf qaamanillee si argee hawaasa kana biraanillee si ka'uu barbaadee fi mee ulaagaan bultiidhaa maali jetta akka keetitti wanti guddaan bultii keessatti bultii ijaaruu danda'u yookiin bultii san dhaabee jabeessuu danda'u nama islaamummaa dhufeellaa ta'uu nama kaan maali jettaati? Ani wallaahi waan siin jiru bultiin tun bareedduudha. Utubaa haadha jan bultiin tun atilleen ka hanga beeytu san wajjii wal horattan sanumaaf. Bultii waan gaariidha. Bareeddu bultiin. Maal laalee walaa fuudhu namni? Bakka ibaadaa qabannaan, diin qabannaan, duniyaan fixeensaa boodara dhufti. Eeggeessiin lama siifinnillee riskii adda adda qabdi ni beektaa? Sanumaafuu dura qabeenya laalamu ni dhuma duniyaan san. Sanboota inni ibaadaa ni qaba jettee gaafatteet isa gartee saayiba isaa gaafattee akkasii qoratteet itti dheetaa jechuudha. Bultii ijaaruun sana booda wanti guddaan sodaa rabbii qabaachuudha jetta. Maashaallah. Ni'imaa sodaa rabbii nama qabutti heerumuu situ arge waan ta'eef ulaagaan bultiidhaa maalii yoo isin jedhan kana booda dhageettaniirtan sodaa rabbii qabaachuudha jedhani. Kun nama biraatiif himiyaanaafillee dhaamsa ta'a. Rabbiin sodaa isaan waa kennu mara keenya. Maashaallah isin ammoo rabbii umurii isin kaa'u rabbii ol bira isin haa tursiisu. Gammachuu guddaa qabdaati maashaallah. Akkanumaanuu islaamummaa qabaachuu kee cinatti murteessiteetti gammachuu qabda. Akkamitti argitame diin islaamaa kana dur hawaa turte yeroo namni salaatu yeroo namni hijaabbatu hawaa turte gaafa keessa seentee argitu wanti addaa si ajaa'ibe maaltu jira? Baqqaan gaafumaan islaamii irraa ture salaata fayyadamu kutu inni maa wayin amma salaanni kun xiqqishoo wayin salaatiin ni waswaasaa'u ni dhadhaba
giseen salaate garuu bakka qaama kan hundaan naaf fallata. Mirqaan na darba giseen salaate bakka yaa rabbi nama hin qabneef illee kan nibiyyatin du'aa godhaaf. Amiin. Warra osoo islaama keessa jiranii salaanne immoo waan guddaa akka dhabaa jiran ufaa beekanii jenna. Meetti dhisi. Numara salaata tana rabbiin haa laaffisu. Maashaallah ni waan maraatu bar nama keessa argetu nama gubate gubaa nama beekaa jedhanii dhuga wanta. Namni ibidda akka nama gubu beekuu danda'a garuu nama gubatee argetu ibidda akka nama gubu akkamitti akka ibidda nama gubee maaltu akka namatti dhagahamu nama gubatee beeka. Kanaafuu rabbiin numaraafuu waan islaamummaa keessa wal qabatee ibaadatamu rabbiin haa laaffisu. Asumaanuu namoonni amantaa biraa keessa jirtan hundi keessanuu islaama osoo hin taane akka hin duunee jenna kun dhaamsa obbolummaa kenna warra qajeelchuu fedhe immoo rabbiin hidaayaa haa kennuufi haadhaaf abbaa keessanirraa hangafee hunda warra jaalalaa ofii yookiin ammoo waan ofii jaalateen jaallachuu fedheen rabbi haa jaallatu jenna. Amiin. Mudannoon addaa maaltu jira wanti ati ajaa'iba barkaasu malee biraan darbu jiru bakkee keessatti wanta gaddoette tarii ciinii kan kee guyyaa darbee tureedha namoo. Asumaanus yaadachiisu fedheeti. Sariilee ka mudannoo kaasuu dandeetta maaltu akkasi dhageeman himme. Ani waa'een islaamiyaa isaan baallama ol taasisnu malee darsumaan deemeetiin islaamii ture. Yaani keessan. Darsumaa deemeetiin ganta kanya kana dhufe islaamis fadhayeete bakka obboleessa kayyaleen abbaa mana kanya waadaa ol seenee jira ture bakka ammaa si deemtee nama akkaataan qabne harka guutii jinaan jee eegisaan xumuranii waa hunda itti na fidan. Wanta keessanii. Eeguma aan seenuu fi sargiin ba'uun tokkuma taate. Akkuma isaan godha si godhanii jechuudha. Ani kottaa seenaa jennee ani gaafsan dhugaa natti hin fakkaanne. Eessa turteeti? Ani bakka biraatiin jira ganta kanya kanaa wayi qaban dhisu yeetiin wayi amma misaaleedhaaf geessa wayi na qaban ani irra quxisuu isaaniitti beektaa tokko ofaan duwwaa jira. Amma narra gurguddee jiran isaanii sodaadha ture. Amma geessa saniif wayi na qaban kaanaaf amantii tun haariya na galchaanii ka akka malee narratti raawwatan jettiin. Islaamummaa keessaallee si baasuu danda'anii? Achi bakka eeguma obboleessa kiyya kuni waa hundi xumuree seenaa an seenuu fi sargiin ba'uun tokkuma taate. Ani bakka dhiiroo akkami jeetumaan of keessatti faradhee bakka obboleessa kiyyallee waa hunda eega xumuree walitti na fidan. Gaafa dursa akka cidhatee haasa'ame achi booda guyyaa jijjiirassan maaltu si dhagahame jijjiiramuun guyyaa sanitti. Bakka khayrumaaf jeetumaan rabbiin guyyaa kana keessa gisee hundi khayrumaaf beeyta waan rabbi fide khayrumaaf jeetumaan bira kutee gisee sanillee. Qalbii siin cabne. Qalbiin hin cabne. Hirrifattee? Hirrifannee khayrumaa bakka waan rabbi fide irraan oolan jeetumaan. Maashaallah. Ejjennoo bareeda wanti marti khayrimaa fi akkasuma immoo gaafa beellamni itti aanutti baay'ee cidha guddaa ta'edhan. Takbiiraa ajaa'ibaa. Dubartootaan ajjabamtee hidhayteedhan. Maashaallah waan irraa siimuu qabu. Maashaallah wallahi gammachuu keessa laalee ani isin duuka gammadutti jira. Rabbiin itti isinii haa dabalu. Bultii gaarii isinii haa godhu akiraallee warra wal duuka jiraatu warra wal duuka kaafamee jannata galu rabbii isinii haa taasisu. Nuufillee du'aa inuu godha rabbiin akka nuu laaffisu. Rabbii bakka kayira akka nuu dhaabu du'aa inuu godha. Maashaallah. Ati obboleettii teenya jabduudha. Dubartoota hedduu fakkeenya taate nama birrii 150 abdatee bultii itti seenee birriin sun 00 baay'ee duubaan dhalte 150 taate irraayyee isiini. Hayyee mee namoota amantaa biraa keessa jiran maatii keetirraayyuu eegalee waa islaamummaa namoota hin beekneef islaamummaan maali jettaan? Islaamummaan wallaahi bareedduudha. Warqiidha islaamummaan. Warqiidha. Kanaafuu namoonni qabeenya duniyaa irratti akka abbaan qabeenya qofti horatu yoo warqii kana fudhachuu barbaadan maal godhaa jettaan? Karaa amantii islaamaa kottaan jira. Maashaallah. Karaa islaamummaa kottaatii warqii tana dhuunfadhaa. Yoo dandeettii qabaatanii. Dandeettii qabaatan waliin qabna. Maashaallah. Kanaafuu islaamummaa nama dhugaa galteef qofaa rabbiin nama ibseef qofa waan ta'eef hedduun isaa islaamummaan akka warra kaanii qabeenya waan bitamu miti badhaasa waan ta'eef waan namarraa si kennamullee waan rabbiirraa si kennamu waan ta'eef gara islaamummaa kottaa gara karaa dhugaa kottaa jennaani. Obboleessi keessan hangafaa isinirra waggaa 5 islaamummaa qabachuusaa na himtee turte. Obboleessi keessan kun islaamummaa ofii argatee kana karaa islaamummaa kana kottaa karaa islaamummaa kun waa sirriiti jedhee waamicha isinii godhee beeka. Isarraan islaamummaa qabatte jechuu dandeenya. Ani obboleessa kiyya karaa waan islaamummaa kana waan naan ijoolleen qabu tiyyumaaf hin fadhee ijoollummaa hin fadha sin jeeree siimeen ture bakka manni isaa masgidee jala ture achi bakka inni karaa masgidaa bakka galgala eegumaan achi galee booda waa islaamina kan na hima ture waan rasuulli gaafa sahabaa wanta sallallahu alaihi wasallam hadiisa kana faana hima ayinleen hadiisa kana faana dhaggeeffadha ture. Isa jalaayyuu. Garuu ammoo islaama ta'e isin hin jenne. Anaan hin jenne. Dalaguma dalaga qabee. Akka nin dhaggeeffadha. Osumaan akkasitiin bakka gara islaamaa dhufe. Maashaallah. Qorachuu dhabuunillee akkuma jirutti ta'e wantoota ho'iitiif xiyyeeffannoo kennuun karaa islaamaan barbaannu waan silaanuun malutti nu fidaa jenna irratti. Hayyee maashaallah asumaanuu obboleessa kan keetiin
ulfaadhu galatoomii jennaani waan ofii jaallattaniin obboleessa keessan jaalladha jennaan si baay'ee si jaallata abbaan manaa kee immoo obboleessa isaati si kan jaallatu tana obboleessa isaa jaallatuuf kenni maashaallah bisirra haa jaallatu duniyaa kiratti kamindaa si hataatu jennaani hasanaat waan baay'ee nu kasteertaa seenaa kee walaa nu qooddee jirta seenaan kee waan himamee xumuramu garuu seenaa kee keessaa immoo waan baay'ee nu kastee namarraa baratu rabbiin haa godhu jechaan hunda keenya namni immoo bu'aa baay'ee jireenya keessatti yeroo xiqqoolee hin taane nama oolmaa isaa olee qaba oolmaa isaa kan ammoo irra caalaa waan oolmaa namaa oolamee duniyaa irratti deebisnuuni galatoomaa jechuu kana namni ati galateeffachuu barbaaddu jira carraa siyaa kennuti carraa kana fayyadamii galateeffadhu isin waan asin niyamtaa isin dheessanii galatoomaa jazaa kan rabbi isin haa kabalu isin jenna amiin namoonni biraa nuun dhale wantumaan galatoomaa jaan eenyufaan musliimoota hunda maashaallah musliimoota hundaan galatoomaa ittaan kisaaf abbaa manaa kee akka irraafattu feene abbaa mana kiyyaa Khaalid galatoomaa jaa mee jaalala isaaf qabdu ibsadhu abbaa mana kiyyaa kana hedduun jaaladha hedduun kabajalle kanaafuu abbaa manaa Hasanaat baay'ee isin jaalatanii baay'ee isin kabajanii jennaan maashaallah namni biraa jira jira guutumaa janiini jazaa isaa rabbi haa kabalu jaa amiin isaan bakka akka obboleessaati waa hunda naata galatoomaa jazaa isaa rabbi haa kabalu jaa hundumattuu galatooman jazaa isaanii rabbi haa kabalu jaa amiin warra ruuta sama qaadaganne jechuudha hone hayyee as biratti wanta hin jechuu barbaadu wanti isin akka nu hubattan barbaannu Hasanaat maqaa keessan yookiin ammoo sa'aatii kanatti isin irraanfattee yookiin ammoo yaadasii keessa dhufuu fi dhabdanii ta'uu danda'a garuu ammoo nu isin hin beeknu ka hunda caalu ammoo rabbiin alamaa hojii keessanii fi galata keessan hin beeka jazaakumullahu khayran galatoomaa isin hin jenna nu maqaa Hasanaat bakka buunee sun ta'in miidiyaa bakka buuneeti isii waan galateeffachuu qabdu galateeffattee jirti iddooma jirtanii hundi keessanuu namoota mu'allafaa islaamummaa dhufan kanneen jajjabeessaa cinaa dhaabadhaa iyyaafadhaa quba qabaadhaa namoota islaamummaa dhufuu barbaadaniif illee namoonni akkanaa kun bu'uura waan ta'aniif waamicha islaamummaa keessan hin dhaabina iddooma jirtanii daawwaa kana hawaasa biraan gahaa viidiyoo kana ammoo laayik gochuun eegaraa sheer godhaa namoonni maatii mana kanaa hin ta'e sabiskiraayib tuquudhaan maatii mana kanaa ta'a jenna Hasanaatii wajjin sagantaa bareeda ture ulfaadhu galatoomii mana nagaa hannuu galii yeroo kaarsaa gooteen nu kenniteef ammoo irra deebiidhaan galatoomii ulfaadhu sin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaadha akkana fakkaata hamma xumuraatti nu faana butanii waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadha jecha torban keessummaa biraa sagantaa biraa riqicha raggeetiin hamma wal arginutti inshaallah wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu